maallaqa guddaa amma sana lakkoofsaan quba qabda jedheenuma yaada gara 19,000 maal jetta kana? Waata kan jedhu. Kolfiyate abbe. Na ajaa'ibe bar dura gaafa 26 maal fa'aa dubbataa tureen qoosaanatti fakkaataa ture sii galee. Amma alana gaafa gadi fidu nagaddisiise beektaa akkasumaan namni sirratti duulaa jechuudha amma fakkii maallaqa wallaggaa nyaattee maal waan keessa baanee quba qabda jedhee namana. Isaan ilaallatu warri isaan ilaallatu mataan isaaniiyyuu waan deebisan har'a quban qabu amma reefuun laayivii kana seenuu kooti yeroo jalqabaaf har'a. Biiziin ture. Manguddummaan turre maati? Inturre har'a inturre amma reefuun deebi'aati waa dubbatte jennaan anoo maalitti oolan ka jedhu si gaafachuu hin seeneeyyu. Anillee jaarsummaa keessa jirte eeduma yoo waa deebi'e argitan jedhee akkasuma waa sirraa fuudhuufi malee quban qabu lakke. Lakki anoo har'a akka malee biiziin ture amma reefuun as laayivii kana maal jechuu dhufeessa. Kacarraa si bira galuu kootii yeroo jalqabaaf. Ani kanan jedhu. Waan akkasii sagalee ta'ee fi irratti hin dhiisin. Walitti dubbattuumi. Waan akka. Maallaqa mubaarakka sagalee ta'ee fi hattoota illee jechuun nama rakkisa. Hin deebisan yoo ta'e deemanii hattootuma ta'uudha maalan bira hiikaa maal qaba. Kuni hattummaan jedhamu bara hiriyyaan walganee jedhama. Yooma ta'e. Gantummaa jedhama hattummaa. Hattuun inni tokko kasuutatti qubata naqeessa keessa fuudhuu inni tokko ka qawweesitti qabeessa harkaa fuudhu malee leebinna kan lamne haun 10,000 saxichee yoo naan deebifnee ati hattuu miti bara. No naa galeera yaada hatani kaa maali gantuun yaada kee tattii bara. Sirrii miti. Hiriyaa wal dhabe lamaan jidduu seenuun ulfaata. Akkanumatti ilaalla akkattu isinirraa tola amma isin warra gurguddaan haraa tola malee haasofni miskiinaan dhagayamu beektaa. Ati nyaatamne bultee gadi nutti fidda yoo ta'e tumtuu na yaaddessaa jirta. Ani maal qabaa nyaata rabbiiti. Wal faana sagalee isinii ta'uu nuu baay'ee. Ani mallaqa qabu maal nyaata bare miskiina. Kanuma qaburraati nyaatama namni yeroo baay'ee qabaatamee fuumiti beeki garuu mee kan mubaarak waan itti jiran quban qabaanne har'a hin gaafa maalumaafu ani maalin jibba beektaa haqa qabaannaan namni haqa namaa abbaansaa barbaada sii dhiisuu danda'a beeki garuu mataa jabaachuu waan akkas keessattuu waan akka maqaa maallaqa maqaa deeggarsa uummattoota uummata jedhameetiin sana fa'aa quba qabdame atillee waan tokko natti dubbatteettamu maal jechuudha ga'een ture. Sittiin deebine yeroo argadhee malee. Waan akka maqaa uummataatiin ta'u anaan na beekta obsa namaan laatu sii galee amma kan maqaa uummata wallaggaatiin guurame malee gaafannee kabajaatiin yeroo nu jalaa balleessan dhuma deebi'ameetiin qulqullaa'e hayyee waan waggaa lamaaf tureetiif dhibba waan jedhamu hojiitti jijjiirameera jijjiiramne sana nama rakkisu sii galee garuu maarraan ga'ame yeroo jedhamu namni qajeelummaatiin wanta sana too uummataaf ibsee namatti tola. Kabajaatiin yoo gaafatamu kabajaatiin deebisuu waan akkasii jechuudha. Sana keessattuu immoo mubaaraktu arrabsama ture lafa deemu hundatti akka carraati ajandaa kan ta'e dhimmi sun. Jennaan maal dhawaan kun ka jedhuuti haqamee nama lama kallattii garaagaraa maallaqa guuramee maqaa dhahamee isaa booddee nam tokko dafee of qulqulleesse kabajaan dhufee kabajaan gaggeessine kabiraa ture. Sunis guyyaa 3 moo 4 booddee gara torbee tokko booddee qulqullaa'e maal jedhe dhiibbaa godhameen uftee of qulqulleessee mucayyoon biroos waan hundumtuu qulqullaa'ee jechuudha agartee. Arrabsoonis namarraa hafee waan hin jirreetiin nama arrabsuu nama abaaruu keessattuu immoo ati maaloodha uummata keenya akkas goote wanti jedhamu si galee akka nu tuffachiisa. Oromoon kan hin qabu hanqabduun si komata ani hin qabneen immoo maqaa siin baasa Oromoon. Sana qulqulleessuutti hin ture. Ka jedhudha. Anoo hin beekne maali
beekeera waan godhuu qabu beekeera. Haqa ofii gaafachuun fafan qabu itti deemi jenneerra. Yoo akka jaarsummaatii maal hin jenne seeraan illee sadarkaa gaafachuu ragaatti qaba waan ta'eetiif. Bakka bu'iinsa kaa'ee maal jedhee seeraan illee gaafatachuu danda'a. So siif galee kabraa. Rifuujiin akkamitti Ameerikaa dhaqee seera nama gaafata? Bakka bu'insaan gaafachuun inuma danda'ama. Seeraa ol ka ta'e hin jiru. Lafa kanarra namatu yeroo baay'ee agas mara itti dhimmee yeroo isaa saasisuun barbaadu obsa nama gaafata. Maal malee waan seeraa? Ka seeraa ol ta'e lafa kanarra hin jiru. Seera yeroo jedhamu immoo maaltu jira seete? Waan lamatu jira. Seerri addunyaa jira. Seerri dhuunfaa keessa immoo jira jechuudha. Akka barbaachisummaa isaatti. Na hubatteemi? Kanaafuu addunyaa kana gadhiisii matte seera namni miti akkas miti yoo abbaan murteeffannaa amma deemteema seeraan nama gaafachuun nama jira. Seerri uumamaallee jira jechuu barbaadeeta. Moraal loo kan jedhamutu jira kan hundaa ol ta'e. Ijoolleen baay'een ispoonsara Kanaadaa kana nyaataman amma seera dhuunfatiin deemfataa jiru. Akkasumatti of course maal goota ree si galee dhugaan firummaan kutuu ka jedhamu suni bare ergaansa sanii maaltu jira seete daa'ima harmeeni mucaashee baattee soo jirtu ibiddi too irra bu'e eenyurraa kaasti jalqaba ibidda akka sanaa beeku eegaa ofirraa rukutteetuun gara mucaatti dabarti mucaa of gadameessa isheerraa dhalatee jechuudha kan immoo dhalatte si galee. Haqa qabda taanaan haqa keef beekta gaatimmoo Oromoodha beekta Oromoon haqaaf akka lubbuu qaalii dabarsee laatu beekna waan ta'eef nuyi muuxannoo dheeraa qabna. Nama haqi jalaa micciirame haqi kee akka kanaa jira akka kanaan itti deemadhu jennee waan nuu galerra akka barbaachisaa ta'etti yaada walii qoonnaa jechuudha. Kana gochuun immoo bu'aansaa gammachuu argatta siif galee. Wanta namni nu banne wayii hubachiiste gargaaruun maallaqa caalaa. Miskiina kamiitu haa baasu wallah rakkoodha. Osoo walitti dubbatan maaltu jira beektaa yeroo baay'ee namni maaliif wal dhabaseeti walitti dubbachuu hin danda'u namni kanaan na kofalchiisa yeroo baay'ee. Osoo walitti dubbachuu dandeesse addunyaan kun waan walitti dubbattuuf communication ka jedhamu sana. Wal dandeessa jiraachaa jirti akkuma addunyaattu jechuudha. Namoonni dhuunfaas walitti dubbachuu danda'an wal dhaggeeffatanii wal dhabuun numa jira yeroo sana furatu qaama sadaffaallee isaanii barbaachisu akka kana. Yoommoo walitti dubbataniin qaamni lamaan fagoo deemuu hin danda'an illee yoo ta'e wal tuttuquu dhiisuun illee mataan isaa furmaata sii galee. Hammina tokko ta'u nuumiin. Callisee namuun jiruu isaatti deebi'uun sunillee osoo waliin galiin walii galuu ta'eetuun qe'een hin jeeqamu jechuudha. Qe'ee yeroo hin jedhamu akka Oromoo yoo taate waan kee waan sabaa waan nama lama yookaan immoo waan nama dhuunfaa ganda yookaan amantaa keessa galee saban jeequ sii galee. Suni maalirraa dhufaa yoo hubannoon isaa jiraate. Amma rakkoon guddaan nuyi qabnu kana. Siif galee. Nama fakkeenyaaf akkasumatti himuu dandeessama. Sababa kootti eenyutu jeeqama? Amantaa koo kam keessatti ganda koo kam keessatti dhaqameetiin maqaan dhaamu. Ana biraa yoo hiikkate anumatu hidhuu qaba. Agartee namuutu akkas sadarkaa kana nu hiriiree baay'ee tarkaanfannaa kanan qaba yeroo baay'ee. Fuula keen beekanii, amantaa keen beekanii, ganda keen beekanii, eeke akkamitti gandatti yookiin amantaa tattaafii godhan maali yaa Sin beekanii waa. Ati koo Geetaachoo intini dibar Geetaachoo maali ture ka wayyaanee ture? Geetaachoo safaanaan jedhamta eekkas naan jedhe iddoo itti guyyaate. Geetaachoo safaa dibar maali yaa qaal mee ganda kamitti laxxafan sagalee kee qofa dhagayanii mee suuraa keen beekan. Ganda keen beekan, amantii keen beekan, eessa si qabatan eekee dhufee baay'ee bakka allaqa. Garuu maal jedhan? Dunuchi ta'uu keen beekan maali yaaqa? Usuun baay'ee viidiyoo maamaal usuun beekamee ni bar kanuma nama deemsisuun alatti waan tokkollee hin hir'isuun dabalu kana beektami. Ati viidiyoo osoo baate akkami nama jaarsatti fuudhar gaggeessa?
Maali gaa ati beekta tilmaamteetta akkasumattuu beektee jirta. Jechuun ijoollee shamarran baay'een fa'aa waan na gaafatanii. Ani qeerroodha boleesso. Lakkoofsa himuun barbaadu. Lakkoofsa himuun barbaadu tiraafikii na jalaa qabatu garuu sagalee nama guddaatti fakkaata ijoollee yeroo baay'ee maal lakkii yoo guddate riyyaa kootii jedhiitiin naa gaggeessi. Waanuma soddomaa kana keessa jechuudha. Mubaarak naa sirreessa jedha quxisuu koo jedhee naa himaa jira akkaataa kanaan deemudha. Kabiraan immoo jaarsa jedhanii kana kabajanis immoo takka bu'aa qaba fakkaata. Hanuma yaadan isaaniif haa ta'u. Tokko sooroma yoon baata jechaa jiru beektaa. Aliilee hawaarii ajaa'iba. Sitti haa tolu bakka eekee kiyyatanuu adda baafachuuf. Abshira tillee bakka jiraattee maalitti jirta? Taphachuu jirta moo? No akkanumatti inni haasaa irratti taphatallee jiru ijoollee faamilii namooti. Just joke waraana. Waan tokko nin caqasaa quba qabaa akkamii? Addunyaa wal quba qabaachisaa jirta moo akkas namoota wal barsiisuu waan akkasiifaa moo qoosaadha jirta moo ijoollee buddeena baasisaa? Ijoollee ulaa. Mia, how are you? Naga bultani. Halkan idin bira good morning, good afternoon. Ganama idin bira. Dia orang gutu good afternoon jettu sente jira kan. Amma afternoon itu taani good evening jechuu qabani. Itti doorere. Bakka mootummaan jijjiiramnaan sammuun jijjiirameera dia orang kun good afternoon jedha jirti jira. Akkam galgaleeffattan. Dubartiin namatu good afternoon jedhe kun amni sootara. Innante, what's the problem, diaspora? Diaspora kana maatii hedduu qabdaami. Asuma ciisan hima. Nafsi manyaata. Akkasi warra biyyaa kana wal quunnamsiisiitu. Dhiiraa fi dhalaafis walaaf fuudhanii bareechanii. Akkuma nama rizqii isaanii barbaadu godheetiin babbareedduu keessa laalladhaa. Kan milkeessitee beektu qabda. Kanumallee gaaf tokko maqaa kee galateeffatan ilmaan horanii maal jedhanii moo qoosanii baacoo godhanii bira kutu. Beektamii waan gurguddaa waan akkasii milkeessuu dandeessa. Namoonni wal quban qaban miidiyaatu nama wal barsiisa waan ta'eef. Carraa kanaan tajaajilli saba kee. Siigalaamii waan jechuun barbaadu. Eegaa. Buddeena bareeda. Eegaa keessumaa warra keessaan na dubbisaa jedhiitu warra wal baruu barbaadu wal barsiisuudha. Vaayiraal maal jirami salphaatti uummanni si argu waan ta'eef baay'inaanis jirtaa fi waan ta'eef ka biyyaan baas ka biyya keessaas kan addunyaarra jiru kamuu ufee sittaa dhaammatani. Waan bakka hin taa'anitti maal babbadu yeroo isaanii qisaasessuurra dafanii waan ofii akka bibilcheeffatan gargaariini. Ittiin fakkaatu. Tiraampiin namni warri dalagachuun feene hin jaalatu jedhani warra taa'etti niini. Tokko ati qabdaa eekee waan dhuunfaa kana wadaan dubbatu miidiyaaf. Akka asitti haa tolu eekee yeroo gaarii qabaadhu.